Fatiyee fatuuto bareedduuto anaaf si wal jaalataa dhiisama anaaf si wal jala jana fokkattu. Harka qullaa si jaalladha maa harka qullaa yoo Maay waan ta'e. harkaan deema ka harkaan miilaan deema. Deemi dura tuttuqiitii inni anasiyyuu sin agarsiisa yoo arguu barbaadde. Gizee meeqa na argisiifta? Gizee meeqa na argisiifta? Gizee meeqa halkanii guyyaa walitti dhaabnee hanga dadhabnutti si agarsiisa. Ijji yoo na dhukkubde hoo? Yoo ijji na dhukkubde hoo fatu? Ni rafna kaa cufannee bilbila rafnaa ammas kaanee ganamatti deebina abbaaf dallaa. Ammas kaanee ganamatti deebina. Si galee? Guyyuu si agarsiisa doolaarii 10,000 qofa akkaawuntii kiyyarra naa galchi. Bas. Yoo bakka doolaarii 15,000 nagaa. Wallaahi Fatiyaa baay'ee galatoomii sagalee ta'uuf sagalee akka ajaa'ibaa dubartiin takka cabde jechuun ati cabde jechuudha. Wallaahi wanni dalagu jirtu baay'ee namatti tolaa. Obboleettii teetii sagalee ta'eef namni jechuun waan namni hin qabne akkana namarra kaayanii akkanatti ittiin nama doorsisanii argite wallaahi baay'ee si galateeffadha. Abbaaf dallaa nama daabboo laaluu barbaadu 5,000 naa barbaadime doolaari 5,000. Usmeen hin qaba naan jedhe biyya Arabaatitti amata 5 dalagee. Abbaaf dallaa dandeessee ilaalta. Akka abdii dadabol kaasee malan qayyuutiin malee. Aboo ati namicha bushtii kontaala maali mana kiyya yoo seente reefi wayitii sitti ergee jiru maa harakaata gootee deemtee mana banatta. Maay wanni deemeefi. Halo. Dhimma narraa qabu. Tiktookii kiyya narraa haa godhanii baradha. Eenyu haa godhe? Hin beeku wallaahi dafee ibilii jijjiire utuu kan bira keessa jiru namni biraa ittiin banate hin beeke. Waa akkaawuntii armufaate keessa jira armufaate yoo keessaa baafte malee kabiraanuu keessa jira. Ma isii miti isii online kan fiitiin hin jirtu isii miti. Isii itti bilbilee alaa miti. Tokko faara geeffatu. Kana mooditora iskenne kana. Sirra jira moodeetarri sirra jira. Nurraa gad darbe aariitti qabna. Akkamitti asirratti mucaa yoon booda. Wallaani qabda moodeetara maal jechuudha? Iliyaasoo. Akkamitti asirratti jirtu mucaa yoon booda. Adda lolaa oolee bara addatiyyaa Iliyaas. Baanii yoon bayitooti. Beekwaan. Illu. Bar lolaa oolee bara addatiyyaa oolee asirraa. Aboo maal lolta yaa ki namicha kontaala kana iluu dhageeffadhutti manaaf isa waliin. Uska fuula fiindoo. Warabbal kaaba abbaaf dala na kabaji lammaffaa waan asin jedhe godhe. Anaafatti jiraata ta'uun gaarii miti sin jedhe. Jireenya wal jibbisiifta. Kanaaf ani fuudhu. Akkas. Ayyee. Si galee Keeniyaa kana keessa qabeenya kana guutuu gaddeeftee akka ati miilan galtu si godhe Itoophiyaatti. Ayyee maal jette hin fudhadha. Yes amma dhagaye tokkoffaa irratti rakkoo guddaa tokkoffaa irratti amaanaa jennee itti kennannee namni gartee haadha faaxeen amaanaa itti kennanne abbaa abdallaati. Akka ilmootitti nu jabeessi mucattii sana daa'ima tana nu kunuunsi jenneeni jala fiigee garana fiigee gara fiigee mucattii qileen taane kee darbee biraa dheesse jechuudha. Si galee har'a mucattiin tun gadda akkanaa kana keessa seenti silaa ati nu barsi bira jirti jennee sirratti gannee dhiifne malee mucattii silaa haga waan kana guutuu taatu ittiin dhiifnu barra. Gorsinee silaa akka isiin karaa hin taane kararraa hin banne gochuu dandeenya. Sababa keetii jecha qileen taane keessa buune jechuudha. Ammallee dhageeffadhu. Laal tokkoffaa sabboon ammallee immoo dhageeffadha baabdalla. Masuulinnatii guutuu rakkoo isiin keessa seente kana waan hunda si fudhatuu qaba. Gabbayii sagalee ta'e kana mata kootti ammallee gabbayiiti. Sossodaataa barra ila akka waan Keeniyaa kana keessatti shurxaan namichi dhufeetiin Ameerikaa Minisoota irraa ka'eetiin achitti ulee qabuutitti waa'ee isaan dubbatu. Wallahi mujattii tana abba abdalla nama beennu agas mujattii tana wachi wachi ke baaftee Keeniyaa wallahi hin beeku rabbi hin beeku wallahi billahi rabbi edana mana kana nan bulchin hin beeku mee wallahi billahi rabbiin hagahan nan bulchin nama haadha faate akkanatti qalbii isii cabsee jaalalaan wallahi wa billahi wa tallahi rabbiin nagaa mana kana nan bulchin ijoollee tiyya keessaa reeffannaa habaan hin beeku ebade abbaan abdalla ingiliisi seenaa yoo warra ganna abbaa abdalla abbaa waliin haasoyne ebalu siin jedhee anuunatti mee wanni sun dhugaadha yaa usmee akkasuma na fakkaate jettee na biraan deemne atillee sanii miti namaati shakkitu sanii miti aboo dhageeffadhu
Ambar naman beeku bar nama sawwajjin waasee bar. Namaati shakkituu miti jedhaa jirta miti waan amma beektu. abbaan Abdallaa dhagaye abbaan usumee beek abbaan Abdallaa Nama sana wajjin Annama san dhagayka dhagay annama san gaafadhe dhagayya haadha faaxeeyyuu gaafadhe namni sun maal sii ta'a jennaan long time ago haga ammaallee homaa walitti hin qabnu naan jette. Roosii. Fadhu tokkoffaa irratti abbaa Abdallaa ani maqaa dhahee si himuu danda'a nama san nama beeku wajjin jaarsummaa nama dubbateera boone nama jaarsummaa keessa jiru bar maal taate Naa bilbili bas naa bilbili bas ganaa keessa jaarsummaa jala wajjin laaleeri maal taate naa bilbili ayyee naa bilbili caalatti dhiyaatta maaliif hin beeknedhaani kana maali dhagayka adeero mee naa bilbili amma akka argan hin dubbatani mee naa bilbili ati sida walaree maasa yaasa ayyee bas ayyee san amma fatiyaa waliin sagalee ta'u jirra sagalee haa taanu mirgi shamarranii haa eeggamu jedha fatiyaan abbaa Abdallaa haa jaalattu jedha namichi kun qalladdaa Ayyaa dhala bakkee. kanallee boochisuu eddaati. Nyaanni bakka obboleessa qiyyaati na qabsiistee deemta ta'u inji birrii fidi dura birrii fidi. Akkaawuntii kiyya keessa waa galchiti Daawun paymentii na bira fidi birrii akkasitti sii ganna. bas Iliyaas yoo kaleete baasii natti erginaan jedhe illuun ani I am ready. Bakkuno iluun innaa isaan na kenna barkuno Oromoonni beekti akka Amma obboleessa. keessaa fottoo isii fidi saa ammaa kana. taate wallahi sagalee ta'aa oole anillee guyyaa nadhaa sandeedhaa maasha Allahu aga dandeenneen injiraa mireeka wanni jechuun aman wanni irraa dubbannu laal namni akka abbaa Abdallaa kun faayidaan qabu fatiyaa galatoomi siin jechuu seenee duraan dursa dhiifama ati hedduu tokko galatoomi obboleettii gaarii jechuun fatiyaadha fatiyaadha hin gadda walolanii turan garuu akka namni rakkina walii hin jaalannee fi akka hammeenya fatiyaan garaa hin qabne kanarra laaluu dandeettan jechuudha namni yeroo jalqabaatiif haadha faaxee garteetiin I love you so much si jaaladha jedheeni profaayilii suuraa barree fi daqiiqaa muraasa keessa naa ergi suuraa kana jettee ani sila qooyi mana keessa wannoo kana qabdamu akkamii hojjechiisuu dandeette daqiiqaa muraasa keessa waan isaa tokko keenya keessatti hojjechiiste. Wallahi reefi. Anatu biteef maal biteef beeyta maashina keekiitiif uffata mana bitee mana jira. Yaa. Sabbitee iluun Mana keessatti gizaasa irratti nu dha'uu qabda si galee. fatiyyee bas ati waan gootu kootu keenyaa na bira lubbu. Abbaan Abdallaa kun ati maal goota taanii fuutee qiletti garteeti tanallee fuutee qilee gatuu barbaadda. Ishi keenya abbaa Abdallaa sponsora naa taata. Siita. Mee wallaahi jennin nufa. Wallahi siita kootu. Laa ilaa. Abboon tarsaa abbaan Abdallaa kun tarsaa. Kasii taatu ufiimaan deemin jalqabu. Nagaa jaalalti nageessee jirti. Aniif jaalalli cufannee jirra. Faayilii. Kasii ta'u ufiimaan deemin jalqabu. Inni hin deemne maal sii ta'a jalqaba inni deemuu qaba. Ispoonsara sanii miti ispoonsara na bira dhuftuu bar Iliyaasoo ilu. Achi fidee si gattu edda argite. Sakkata kuloo eegale natti dire kuloo. Waan inni ergeettee isiin barka biyya alaa siin jedhaarti. Amerikaa. Guys, copy linki kan takkaan gaha. Itti muddaa fatiyaa wallahi baay'ee galatoomii wallahi hedduu rabbiif jecha si jaalannaa wallahi baay'ee galatoomii mirga haadha faaxee eeguu jechuun mirga kee eeguu jechuudha. Haa qaldii booda yoo dhugatti deebine namni argitee. Coominnummaan kun akkamitti beekuu dadhabe an beekuu fedhaa yoo hausme keessaa nama hime. Garuu jaalalaan miidhamuu si afaan irraa dhageessaniitti Oromoo akkanumaan sagantaa. Ani beeku amma warabban qabaan ijoollee kaayirootti sin bilbilee. Ani ammoo dhagayi fatiyaa. Ani waan jaalalaallee natti hin himne cinqatii keessa jira jette malee waliin dubbadhe duratti illee sa'a tokkoon dura waliin dubbadhe waan jaalalaa kana natti hin himne ani.
waan jaalalaa kana boosuma asli irraa dhageenye. Jaalalallee miidhamu tokkoffaa irratti nu hin beekna. Lammaffaa irratti immoo mallaqallee nyaatamtee jirti. Waan viidiyoo nurra cufi bannaata bantiisaat viidiyoo eenyu si laallata. Cufi nurra. Shi usmi jedhu baddat sorry. Ilo fatiyee miira keessaa fayyadamu. Ati viidiyoodhaan qollaantu as miira keessa nama galchuun namni miira keessa galu hin jiru. Miira gogaa deema tiktookii irra miirri wayiin jiru. Wallahi nama waa wayii ta'e. Yaa. Usmiyyee dubbadda. Maali beektaa usmiyyeen qooya haa dubbatu. Tokkoffaarraa wallahi nama dhugaa jechuu yookaan ammoo nama Bannaata sagalee keetiin dubbadhu. Jedhaan akka dubartiitti naasa'e. Jaalladha dhiiraa akka dubartii haasa'u. Sagalee keetiin sagalee keetiin haasa'e. Hayyee Sagalee keetiin haasa'e maa sagalee jijjiirta. Eeshi fatiyee bar sagalee kiyaan haasa'u jira lubbu. Maal ta'aa jirti sila dalfasoo dhuufuu bicha. Ciccita jalaan bu'a. Bada Amina ura asha dirgim salam mirkantu. Assalee uddu sulbeesi.